plus 44 jennaa jechuudha. 44 44 kuni x biraatii hin qabu. X biraatii hin qabu jechuun immoo paaworiin isaa meeqa gadi ta'eera jechuudha. Kunuunsa kana gadi ta'eera jechuudha. Kanaaf asuma irratti dhaabbanna. Rimeendariin keessan inni kuni isa gubbaatti arganne wajjin wal isiniif qixxaachuu qaba jechuudha. We have got it. Yes, right. Exercise 2.6 exercise 2.6 irra geenye jira. Gaaffii tokkoffaan akkas jedha. Perform the requested division jedha. Tokko ni hirraa. Find the equation jedha. Gahee barbaade jedha. Remainder yookaan haftee barbaade jedha. Then verify the remainder theorem by computing P of A jedha. Akkamitti hojjannaa kan jedhu step by step we will see together. Let's do A. Gaaffiin irratti nuuf kennamee jiru haala kanaan kan barreeffamedha. Then divisionii performing goona jechuudha. Ni hirra. Yeroo hirru immoo ni hiramu inni kun jechuudha. Eessatti barreeffama? Iddoo kanatti barreeffama. Inni hirmaatu immoo eessatti barreeffama? Iddoo kanatti barreeffama. Ishee kana yeroo lakkoofsa hirriyyuu hin beekne jechuudha. Namni lakkoofsa hirruu hin beekne mooraa yuunivarsiitii akkan seenne abdiin hin qabu. Garuu polynomial functionii hiruun immoo haaluma lakkoofsa hiruutiin adeema jechuudha. So this is perform it. Mee haa hojjennu. X square'inii ishee kana ilaaltu miti yeroo kamiif hin hirtaana x square'inii x'if yeroo hiramu meeqa meeqa gaa x gaa. Sababni isaas x time x maal isiniif kenna x square isiniif kenna wanteedhaaf. Warra kaatidha gatii hin qabdan. Then yeroo itti baay'istaan x square qabdu. Ishee kana mokkumatti baay'istuu jechuudha. Yeroo baay'istaa isheen maal taati plus 4x isiniif kenniti jechuudha. Amma walirraatii hirribna. Yeroo walirraa hir'istanii minus jettu jechuudha. X yeroo walirraa hir'istan maal isiniif kenna 0x square isiniif kenna. 0x square. Yeroo minus 5 fi minus 5 fi afur walirraa hir'istan immoo meeqa isiniif kenna? Ilaa sin agarsiisu kun irra keessaa waan jiru malee minus 5 minus 4 jechuudha. Meeqa isiniif kenna? Minus 9 isiniif kenna jechuudha. 9 x in keessan immoo jira x godhattu jechuudha. Then ishee kana balleessuu ni dandeenya. Umarratti kanaafuu 8dha jechuudha. 8 immoo as kana hin jiru kan isa fakkaatu kan irraa irratti hin jiru waan ta'eedhaaf yeroo akkasii isa qobattaaf gaduma fiddu jechuudha. Ida'uu isaas hir'isuu isaas ida'uu ta'e dudu'aan hir'isuu ta'e immoo hir'isuudhaan gadi fidduu jechuudha. Isra geenye jirre iddoo kanarra geenye jirra jechuudha. Yeroo x square'iin akkasumatti barreeffama malee homaa fayyadu hin qabu. So isa balleessuu ni dandeessu gaama. Maaliif balleessaan jira? Homa hiika kennuu hin qabu isaan kun lamaa walirraa irratti jechuudha. Amma perform gochuu kanan jiru ishee kanadha jechuudha. Ishee kana immoo perform yeroo goonuu meeqa meeqa gaasa jedhuudhaa fi inni kuni x'if yeroo hiramu meeqa meeqa gaa minus 9 ta'a. Minus 9 jettu jechuudha. Minus 9 keessan kanatti fidanii yoo baay'istaa maal isiniif kenna? Minus 9 x isiniif kenna waan ta'eedhaaf. Ishee kana faana wal qixa argachuu qabdu. Isheen argattan taanaan hin danda'amu waan ta'eedhaaf. Again minus 9 time 4 in keessan mokkubatti itti baay'atanii homa rakkina hin qabu. Minus meeqa isiniif kenna jechuudha? 36 isiniif kenna. Ammas walirraatii hirriftu jechuudha. Yeroo walirraa hirriftanii akkas gootanii hirriftu mitiiree asii minus hin jirti jechuudha. So warri kun lamaan wal gatanii jiru. Isaan wal gatanii jiru kan nuuf kennu 0x nuuf kenna jechuudha. Again minus time minus maal isiniif keessiti positive isinii kenniti mitiiree 8 idaatu jecha 36 yoo barbaachisaa ta'e immoo akkas gochuu hin dandeenya. Akkam gochuu hin dandeenya. 8 hir'isuu minus 36. Hir'isuun keenya dura jira minus 36 immoo negatiiva 36dha jechuudha. Meeqa isiniif kennaree ni qixxaata 44 isheen kun lamaa yeroo walitti baay'attu positivii 44 isinii kenniti waan ta'eef jechuudha. Positive isinii kenniti. So positive 44 qabnaa jechuudha. Plus 44 jennaa jechuudha. 44. 44 kuni x biraatii hin qabu. X biraatii hin qabu jechuun immoo paaworiin isaa meeqa gadi ta'eera jechuudha. Kunuunsa kana gadi ta'eera jechuudha. Kanaaf asuma irratti dhaabbanna. Ishee kana
maal jennaa kan jedhu immoo maqaa isaaniitti isiniif kennuutti hin jira. Zeen kana balleessuun ni danda'ama. Isa moroo balleessitanii qobaatti kan isinii hafu poozitiivii immoo gara beekannoon barreeffamame ture isa kana jechuudha. Isa kana remainder jettu. Remainder jettu. Isarra keessatti barreeffamee jiru immoo x minus 9. X minus 9 immoo maal jettu? Quotient jettu. Gahee jechuudha miti quotient or quotient jettu. Warra dividendii fi divideriin immoo warra kana lamaan jechuudha. Durumayyuu jiru isaan immoo waan ta'eedhaaf baay'ee yeroo jettus kanaatti isin ibsitee jirti jechuudha. Amma immoo remainder theoremii apply goona. Akkamittiin remainder theoremii apply goonaa kan jedhu immoo P of A jettu mitiiree A'n keessan eenyu baay'ee ishee jettu sanarraati argattu. A'n keessan minus 4 taati jechuudha iddoo kanaati. Yeroo negatiiva ta'u x minus 4 otoo jedheera ta'e 4 bichaa fudhattu. X plus jedha taanaan garuu maal fudhattu? Minus isaa fudhattu jechuudha. Minus 4 fudhanna isa kana. Minus 4 fudhachuu hin dagatiina. Then P of x keessa isa buuftu jechuudha. Which is equals to P of minus 4 jettu. P of x keessan immoo eenyu isiniif kennee ture? Kunoo isa kana isiniif kennee ture mitiiree? Kana keessa 4tu bubbu'aa jechuudha. Iddoo x kamiyyuu 4 bubbuufna. Then this implies which is equals to x square jedhee jalqaba ture miti minus 4 square jettu jechuudha. Minus 4 the whole square jettu. Minus yoo plus jedhettaan immoo minus jettu 5 time iddoo x ammas minus 4 buuftu. Itti aanseewu 8 jedhaacha plus 8 jettu. The remainder theorem keessa 44 sinii fiduu qaba jechuudha. 44 dhufu taanaan deebiin nuti argannee jirru suni dogoggoraa kan jedhamudha. Which is equals to 4 square meeqa? 16. Kunoo ishee kana jechuudha. 4 square 16 siniif taati positive 16 jechuudha. Negative time negative asii immoo maal sinii kenna? Positive sinii kenna. Yeroo walitti baay'atu maal sinii kenna? 20 siniif kenna. Plus meeqa? 8 jechuudha. So 16 fi 20 meeqa? 36. 36 plus 8 immoo meeqa siniif kenna? Finally you have 44. 44 keessan kun maal jedhama jennee turre? Remainder jenneerraa jechuudha. Eessatti barreessinee? Kunoo asitti isinii barreessinee turre jechuudha. Again remainderiin keessan kunoo jira. So remainder theoremis apply yeroo gootan deebiin isin argattan remainderiin keessan kana ta'a jechuudha. Biirratti kan nuuf kennamee jiru gaaffiin keenyi isa kanadha. Isa kana free jedha jechuudha. Isuma haaluma amma irratti hojjennee wajjin apply goonaa jechuudha. Jalqaba isa hiramuu as jalatti barreessina mitiiree 2x the power of 3 minus 7x the whole square plus x plus 4 jenna jechuudha. Ishee kana achuma sarartuu akka wal qixxaattuu fi baay'ee ishee jettu immoo x minus 4 asirratti barreessitu jechuudha. Then apply yeroo goonuu 2x the power of 3 argachuudhaaf fi kanatti baay'atee 2x the power of 3 kan nuuf kennu barbaadu. Innis immoo meeqa? 2x the whole square ta'a jechuudha. 2x the whole square yeroo dhufee isa kanatti baay'atu maal siniif kennu qabaa? Ishee jalaa kana siniif kennu qabaa jechuudha. Yeroo baay'atan meeqa siniif kennare? 2x the power of 3. Kanaaf immoo minus 4 itti baay'istu jechuudha. Inni han barbaade yoo siniif kennayyuu isarraa gatiin qabdanii jedheera isa jalqabaa qofa laaltu malee. Minus yeroo walitti baay'atu meeqa taare? 2 fi 4 8 miti 8x the whole square ta'a jechuudha. Egaa itti aanee kan apply ta'u maalidha? Minus dha jechuudha. Minus jettu jechuudha. Isaan kun lama yeroo wal irraa argatan yeroo kamiyyuu 0 siniif kenna. Isa barreessuu dhiisuu ni dandeessu. Hin barreessinaas. Yeroo kam akka siniif galuuf siniif barreessan ture maleeyyuu homaa fayyaduu hin qabu. Minus 7 fi minus 8 wal irraa dhibnaa jechuudha. Kunoo geengitti kanaatiin minus 7 keessan barreeffadha. Minus 2 keessan immoo akka jirtuun kunoo minus jettu jechuudha. Then minus 8 immoo qabdu siiti. Minus 8 isiniif kennaa jechuudha. Yeroo wal irraa irratti meeqa isiniif kaannaa? Inni kun yeroo walitti baay'atu positive amtire positive waan ta'uudhaaf 8 hir'isuu 7 ta'a which is equals to 1 kennaa jechuudha. Ni qixxaata
waanii jettu ishee kana jechuudha. Waanii keessa yaadaan qabattanii isa jalatti barreessutti jirra. Waan x is a whole square jenna jechuudha. Waaniin immoo yeroo kamiyyuu gara beekannoo waan ta'eef hin barrooftu jechuudha. So x is a whole square qabna. X is a whole square immoo maaliif hin jedhee lamaan isaanii is a whole square waan qabaniidhaaf. Amma fudhannee jirra. X fi 4 immoo gaduma ufu. Maaliif gad dhufuu kan irraa hir'atu hin jiru waan ta'eef gaduma fidaa jechuudha. Isa pilaasii qabu pilaasii isaatiin gadan fida. Isa maayinesii qabu immoo maayinesii isaatiin gadi fidaa jechuudha. Kanaafuu lamaan isaanii pilaasii waan ta'aniidha. Plus x plus 4 jedhaa jechuudha. Hamma x squarein kunii dhaqxee hamma constant numberii taatutti hin deema jechuudha. Hiramaa deemta jechuudha wanti kun amma. Kanaafuu amma x square kan naaf kennu maalii kan jedhu itti yaaddu. X square kan naaf kennu x dha jechuudha. Asii immoo positive waan ta'eedhaa fi positive asirratti barreessaa jechuudha. Iddoo kanatti positive x jedha. Positive x fi x yeroo walitti baay'atu maal naaf kenna waan ta'eef x square naaf kenna waan ta'eedhaaf jechuudha. So isaan kana lamaan walirraa dhisee kan 0 argadhuudhaaf. Kanaaf han barbaade yoo naaf kennu rakkina uumu hin qabu. Minus 4 x naaf kenna mitiire x fi 4 yeroo walitti baay'atu jechuudha. Again walirraa dhisuutti hin jira. Yeroo walirraa hir'istan immoo x square fi x keenyi maal ta'a wal gataa jechuudha. Isaa wal gatanii minus time minus maal isiniif kenna immoo positive isiniif kenna. So tokko hir'isuu isheen kun gara beekannoo tokko qabdi jechuudha. Kanaafidha tokko hir'isuu minus 4 jedha jechuudha. Ala asiitii tokko jira as keessarraan ba'ee kun asirraan jechuudha. Minus koo wal qabatee deema. Maal naaf kenna walitti kun 5 naaf kenna positive 5 naaf kenna jechuudha. Barattoota warra ciccimoo daftanii hojjechuu dandeessu garuu barattoota xixiqqoo dafanii nu banneefsuu ta'ee hojjechaa jira jechuudha. Positive 5 x qabaa jechuudha. Kanaafuu x immoo kun lamaan isaaniirra x waan jiruudhaaf isheen kun immoo gaduma ufti sababni isaa kan irraa irratti hin jiru waan ta'eedha. Plus 4 jettu jechuudha. Again x qabna asiis x qabna jechuudha. Paaworiin isaanii tokko tokko waan ta'eedhaaf ammayyuu hiramuu ni danda'a. Hamma paaworiin isaa inni hiramaa jiru kun gadi uumutti adeemtu jechuudha. Therefore 5x kana kan naaf kennu isa gubbaa kanatti baay'atee jechuudha. Kanatti baay'atee 5x naaf kennuu danda'u eenyudha 5 dha jechuudha. Inni immoo plus 5 ta'a jechuudha. Plus 5 jettu jechuudha. Maaliif 5 times x ko maal naaf kenna waan ta'eef asiitii kunoo 5x naaf kenna waan ta'eedhaaf ishee kan argadhannaan humaa rakkina uumu hin qabu isiniin jedheen jira. Then kan itti aanu immoo 5 fi 4 walitti baay'isa jechuudha. Negative 4 callisee walitti baay'isa inni rakkina uumu qabu. Walitti maal naaf kenna negative 20 naaf kenna jechuudha. Ishee kana akkas godhan akkasinitti mul'atuuf godhannee jirraa. Then walirraa hirribnaa jechuudha. Yeroo walirraa hirribnu immoo akkas godhattu. Yeroo akkas godhattanii minus jettu jechuudha. Then 5x fi 5x wal balleessee jira. Asii immoo minus time minus isin kenna positive isin kenna jechuudha. Karaa biraa 4 minus of 20 jechuudha. Which is equals to positive 24 jechuudha. Umarratti kan naafafu isaan kun wal balleessaniiru miti kun lamaan wal balleessaniiru waan ta'eedhaaf umarratti kan naafu positive 24 jechuudha. Isa 24 kanaatiin maal jennaa? Isa 24 kanaatiin umarratti waan arganneedhaa fi remainder jenna jechuudha. Remainder. Isarra keessatti argannee kunoo isa 2x square dhaan jalqabu kan maal jenna? Quotient jennaa jechuudha. Maqaan isaanii kana fakkaata. Kuni eenyumaaf iyyuu haaraa miti jechuudha. Let's apply what? Remainder theorem. Remainder theorem immoo apply goonee haa ilaallu. Remainder theorem apply yeroo gootan akkamitti barreessitu p of a jettu mitiiree p of a n keenya eenyudha jettu ishee baay'ee jettu sanarraati
divided by jennee turre miti kunoo asii jalqaba irratti jechuudha. By x minus 4 isa yoo jennu iddoo maayinesitti poozitiivii isaa fudhattu isiniin jedheera ammas isaa irra deebi'ee dubbachaan jira. So p of n keenya maal taati? 4 taati jechuudha. P of 4 jenna jechuudha, which is equals to p of x keenya immoo maal nuuf kennee ture? Lakkoofsa isa nuuf kennee ture sana innis maalni 2x power of 3 minus 7 maal jedhee isatti kana barreessinaa jechuudha. x the power of 3 isa jedhu sana 4 the power of 3 jettu jechuudha. Kana qoyyabudha jechuudha. Dhumarratti isa kana qoyyabdu jechuudha. Pilaasii keenya kana wajjin yeroo qoyyabdanii inni immoo meeqa isiniif kennaa? Is equals to jennee jalqabuu dandeenya. X the power of 3 keenyi 64 jechuudha. 2 baay'isuu 64 jettu. Sababiin isaa siitii ishee kana 64 jedheera waan ta'eedhaaf. Minus 7 time jettu 4 square immoo maal isiniif kennaa? 16 isiniif kennaa. Plus 4 taati jechuudha. Which is equals to bata koofii 28 hir'isuu plus 5 kun lamaan immoo meeqa isiniif kenna? 8 taati jechuudha. 8 which is equals to bata koofii 28 irraa yeroo dhibne meeqa taati? Kana maal jennee ture? Remainder jennee ture jechuudha. Remainder theoremiitiin remainderiin dhufta. Remainderiin keessan inni kuni isa gubbaatti arganne wajjin wal isiniif qixxaachuu qaba jechuudha. We have got it. Yes, right. Gaaffiin lammaffaa fi gaaffii sadaffaan zasamiidha. Adda addummaa hin qaban haalli isaan ittiin hojjetaman jechuudha. Asii immoo R1 over 4 isiniin jedhame tire kunoo asii immoo 1 over R of 4 isiniin jedhame tire haala isaa qofaa isin agarsiisa. Haala isaa immoo isin agarsiiseen booda ofii keessan gadi xumurtu jechuudha. Akkuma ammaatti itti fufu waan ta'eedhaaf. Inni immoo akkamitti yoonaan jettanii isa kana x minus maalii jettu? X minus 1 over 4 dhaan 1 over 4 tii firtu jechuudha. Isa kana fuutanii eenyu firtu jechuudha? Kunoo isa kanaaf firtuu jechuudha. Akkam gootaniirtu x minus 1 over 4 firtuu jechuudha isa kana. Kana immoo long division itti fayyadamtanii xumurtu. Then isa square qabu immoo maalitti gadi buuftu? Factorize gootanii gadi buuftu jechuudha. Kan itti aanee jiru gaaffii arfaffaati. Gaaffii arfaffaan immoo akka jedha given that 3 is the double 0 of p of x jedhee ishee kana nuuf kenna jira. Lakkoofsa kana nuuf kenna jira. Find all zeros jedhanis x ni double 0 dha, 3 ni double 0 of p of x ti jechuun maal jechuudha? X minus 4 keenya minus 3 keenya x minus 3 keenya double dha jechuun it has two multiplicity jechuudha. Isatti fayyadamtanii maal gootu? Isa kanaatiif firtuu jechuudha. Isa immoo isa kana didiriirsitu jechuudha. Malumaatti didiriirsina. Let's do with together. Gaaffii arfaffaarraa kan nuuf kenname kun kana fakkaataa x minus 3 the whole square jenna. Sababni isaas 3 maal jedhee ture? Double 0 of given function dha waan ta'eedhaaf. Double 0 of this polynomial function waan ta'eef mataa ishee irra maal jennaa? Paaworii 2 jennaa jechuudha. So paaworii 2 kana immoo didiriirsinee isa booda x power of 4 minus 3 x whole square maal jedhee itti fufu kana irraa jechuudha. Kun akkamitti barraa? karaa biraa x minus 3 time x minus 3 ta'a jechuudha. Ishee kana immoo yeroo baay'istanii then warra gidduu kanan balleessinaa. Kanaafuu inni kun ni qixxaataa. Ishee kana ol bunne yeroo barreessinu iddoo kanatti jechuudha.
Finally, what we are going to do is dhumarratti maal gochuutti adeemna. Factory isa kana barbaadutti deemna waan ta'eedhaaf 0 warra ta'an hunduma isaanii barbaadutti jira solutionii kanneen kana 0 gochuu danda'an hunda jechuudha. Isa immoo akkamitti kan jedhu amma waliin ilaalaa deemna. Akkas goonee barbaanna akkas gootu long division keessan kaafattu jechuudha. Long division keessan yeroo kaafattanii ni qixxaata. Therefore hiraa deemna jechuudha. Hiruu immoo wanti addaan nuuf hin jiru haaluma dura hirruutiin hirra jechuudha. Isheen kuni isa kanaaf yeroo jedhamtu meeqa geessiti. Ishee jalqaba lamaan bichaa laallaa jenneerra hiruu keessatti jechuudha. Then x square isiniif ga'a jechuudha. Sababni isaas x square fi x square yoo walitti baay'atan isa kana isiniif kennu waan ta'eedhaaf x square ga'a jenna. X square fi x square yeroo walitti baay'atan x power of 4 ta'a. Isa booda warra kana walumatti baay'isuudha jechuudha. Isheen meeqa taati? Minus 6 x power of 3 finally time sagal meeqa isiniif kenna plus 9 x the whole square ta'a jechuudha. Then walirraa hir'isnaa jechuudha. Walirraa hir'ifna. Yeroo walirraa hir'ifnu immoo akkam ta'a? Isaan kun lama wal balleessu. Warri kun lamaan immoo yeroo walirraa hir'atan meeqa isiniif kennu? Positiva 3 isiniif kennu. Sababiin isaa isheen kun positiva gooti waan ta'eedhaaf jechuudha. Positive 3 x the power of 3 jenna. X the power of 3 jechuun immoo isaan dura jiru waan ta'eedhaaf again warra kana lamaan walirraa hir'ifna. Yeroo walirraa hir'iftanii isheen kun negatiiva waan taateefi negatiiva gooti. Negatiiva 19 irraatii 9 yeroo hir'istan negatiiva 28 x the whole square ta'a jechuudha. Yoo isin rakkisa ta'ee waan akkasii akkam gochuun itti fakkaatan kana negatiiva 9 keessa asitti barreeffattanii negatiiva 9 hir'isuu jettu. Positiiva 9 mitiire kunooti. Kunoon hir'isuu keessan ishee kana laaltu malee ishee asirraa gatii hin qabdanii jechuudha. Akkasittiin hojjettu. Therefore asirra geenya jirra 87 x fi negatiiva 90 jechuudha. Isaan immoo kan irraa hir'atan hin qaban ta'eedhaaf maal ta'u akkuma jiranii gadi nuufuu jechuudha. So pilaasii 87 x hir'isuu jennaa. Hir'isuu isaatiin dhufa 90 immoo jechuudha. 90 jennaa jechuudha. Itti aanee 3x square kan naaf kennu kanatti baay'atee eenyudha jettanii itti yaaddu jechuudha. Inni immoo eenyudha? 3x. Isheen immoo 3x taate jechuudha. Pilaasii immoo maayinasii isa jedhudha. Gara beekannoodhaan pilaasii qabasiiti. So plus 3x tu dhufaa jechuudha. Plus 3x fi kun yeroo walitti baay'atu maal nuuf kenna waan ta'eef isa kana nuuf kenna waan ta'eedhaaf ishee immoo ni barreeffanna kallattiidhumaatiin barreeffanna. Yeroo barreessinu akkam ta'a? 3x the power of 3 jettu again kanaaf akkumatti baay'ataa jechuudha. Isheen kun yeroo walitti baay'attu 18 itti aanee 27 negatiiva 18 fi negatiiva 18 x the whole square dha nitti aanu. Sababiin isaas x fi x yeroo asii walitti baay'atu immoo square kenna waan ta'eef jechuudha. Itti aanee immoo positiiva 27 sagaliif 3 yeroo walitti baay'atan jechuudha. 27 x dha. Agee walirraa hir'ifna. Akkas gootanii itti cuftu. Then walirraa hir'isuun maal isiniif kennaa? Kunoo isa kana walirraa hir'atee jira jechuudha. Positiiva taati isheen kuni yeroo achi 28 itti ida'amtu maal isiniif kenniti? Negatiiva 10 isiniif kenna jechuudha. Negatiiv 10 x the whole square qabna. The whole square jechuun immoo ishee kana waan taateedhaa fi 87 fi 27 walirraa hir'istuu isheen immoo meeqa taati? 60 taati jechuudha. Plus 60 x ta'a. 90 immoo kallattii himaatiin gad dhufa jechuudha. Hin qabu waan ta'eedhaaf minus 19 jenna jechuudha. Iddoo kana geenya jirra. Isa dhumaa lakkoofsa negatiiv 10 x isiniif kennu isa gubbaatti baay'atee barbaaddu jechuudha. Akkas yeroo goonu akkasinitti argamuuf jechuudha. Minus 10x kan isiniif kennu minus 10 jechuudha. Minus 10 jenna jechuudha. Minus 10 yeroo asiitii kanatti baay'atu maal nuuf kenna waan ta'eedhaaf kunoo ishee kana nuuf kenna waan ta'eedhaaf.
then minus 10 x square nuuf kenna again minus 10 yeroo kanatti baay'atu immoo maal nuuf kenna 60 nuuf kenna jechuudha. Positive 60. Tolee positive 60 jenna 60 x jennaa isheen kun immoo walitti baay'atu maal isiniif kenniti 90 isiniif kenniti jechuudha. Negative 90 isiniif kenna. Walirraa dhibna jechuudha. Yeroo walirraa dhibsa hundi isaa wal fakkaata taanaan immoo walirraa gatu jechuudha. Lakkoofsi wal fakkaatu jira. Kun wal fakkaata. Negatiiva 90 negatiivni 90 wal fakkaata. Dhumarratti wanti nuuf maal dhire 0 jechuudha. Wanti hin jiru jechuudha. This is the remainder. Wanti nuyi barbaannu kunoo ishee irra keessa jirtu kanaa fi ishee kana barbaanna jechuudha. The zeros of barbaadaa jirra waan ta'eedhaaf. So amma isaan qofaa barreeffannaa warri kaan baduu ni danda'u. Then inni gubbaa kunii inni irra keessa irra jiru kunii isa kamiif kamtu walitti baay'atee nuuf kenna jechuudha. Isaatiin isa irra keessa jiruu fi ishee irra jala jirtu kana walitti baay'atanii isa irra keessaa kana nuuf kennu jechuudha. Isa immoo kana maal jenne ture x minus 3 jenne ture miti x minus 3 the whole square jenne ture jalqaba hima keessa jechuudha. Kanaaf immoo isa kanadha x the power of 3 plus 3 x the whole square dha. Hiifama x the whole square plus 3x minus 10 jechuudha. Ishee kana diigduu jechuudha. Kan biraa immoo ishee kana diigduu saayinsa squareedhaan jirti waan ta'eedhaaf yeroo diigdan akkam taati. 10 kana lamatti qooddu sin jedhu eenyuuf hiramuu danda'a jirudha jechuudha. Kan inni hiramuu fi danda'u positive 5 fi negative 2 hiramuu danda'a. Yookaan 5 fi negative 2 walitti baay'atan maal naaf kennu negative 10 naaf kennu jechuudha. So isaan lamaan itti diigama. Yoo walitti dhaan immoo positive 5 hir'isuu jenna yookaan ida'uu jenne negative 2 yoo jenne immoo maal naaf kennu kunuunsa gidduu naaf kennu jechuudha. Lakkoofsonni factorize nuyi goonu akkasittiin. So simply akkamitti barreessi ture kana isa godhatti barachaa turre sana jechuudha. Yoo barbaadan quadratic formulas fayyadamuu dandeessu. Himni keenya inni xumuraan qixxaata x minus 3 the whole square ta'eetu isheen kun immoo x plus 5 maaliif isa jedhutti deemaa jirra x minus 2 ta'a jechuudha. Again minus 2 fi 5 yoo walitti baay'atan maal siniif kennu kunoo 10 siniif kennu. Yoo walitti ida'aman immoo maal siniif kennu 5 fi minus 2 yoo walitti ida'aman immoo maal siniif kennu 3 siniif kennu waan ta'eef jechuudha. Kunooti factorize goonee jirra jechuudha. Hima isa kam kunoo isa irra keessarra jiru kana guutummaa isaa factorize goonee jirra jechuudha. So the zero cc barbaade jedhamti. The zero cc isaanii dhuma maal taare x in keessaan ni qixxaata 3 ta'a tokko kunoo isa kana jechuudha. Positive 3 ta'a multiplicity meeqa qaba 2 qaba. Debil 0 jennamti isaatiin. Kaabiraan immoo negative 5 ta'a. Ishee kana 0 tti qixxeessitanii furtu jechuudha. Ishee kana yeroo gadi furuu isin furuu x plus 5 ni qixxaata 0 hin jedhu ishee kana naannessa mitiiri. Yeroo as naannessitan negatiivaatiin darba. So isa tokko kaabiraan immoo 0 keenya meeqa ta'a 5 ta'a jechuudha. X in keenya ni qixxaatti minus 5 ta'a. Itti aansitee 5 x in keenya sadhuma meeqa taati positive 2 taati jechuudha. Isaan kana qabna multiplicity meeqa qabu isaan immoo gara beekannoo waan tokko asirras gara beekannoo waan tokko jechuudha. The power of 1 ta'ee jira jechuudha. Multiplicity 1 qabu jechuudha. Kun immoo finnee jira. Isin immoo saffisaan hojjettu jechuudha. Yeroo qormaata irratti hojjettanii akka dogoggorattis immoo of eeggannoodhaan hojjettu. Kana fakkaata. Gaaffiin shanaffaa irratti nu barraa'ee jiru keessumattuu eerre jiru. General polynomial function barreessi jedha. 0 isaa immoo 1 2 3 dha. Multiplicity isaanii immoo 3 2 1 dha. Nama garramu arbitrary fudhatanii asii 1 2 3 jedhanii asii immoo wal jala fuudhan jechuudha. 3 irraa jalqaban HS deebi'an. Whatever it may be, what is its degree jedha. Degree isaa immoo meeqa jedha. Walumaan haa ilaallu multiplicity isaanii faana nuuf kennamee jira waan ta'eedhaaf achirraatii general formula wayita irra geenyuu hin dandeenye. Inni biirra jiru immoo P of 0 isaa wal qixxee 6 yoo ta'e amma immoo P of x isaa barreessinu jedha. Haa kan jedhu walumaan ilaaluutti jira. Follow me.
Gaaffii nuuf kennameeru kana fakkaata. 0 siinii 1 2 3 nuuf kenneera. Multiplicitiin isaanii immoo 3 2 1 respectively jechuudha. Karaa biraa tokko multiplicitii 3 qabaa jedha. Isa immoo akkamitti barreessinaa onaan jettanii x minus 1 multiplicity jechuun always the power of jechuudha. The power of 3 jettu jechuudha. Kan isa lamaa immoo x minus 2 jettanii multiplicity jechuun again ammas the power jechuudha. Kan power lama jenna. Finally x minus 3 qabna jechuudha. The power of 1 jechuun immoo gara beekannoodhaan homtuu hin ta'u. Kanaaf iyyuu hansaan himna jechuudha. Isa power of 1 jiru gara beekannoodhaan qaba waan ta'eedhaaf. Kana qaba p of x keenyi soo maal taare p of x keenyi ni qixxaata. Warnuma kana sadan isaanii walitti baay'isuudha jechuudha. How which is equal to jettu x minus 1 the power of 3 time x minus 2 the power of 2 time x minus 3 ta'a jechuudha. Uuma irratti baay'istanii argattu. Digriin isaa meeqaa jedha. Asiitii maximum digrii 3 qabna. Walitti hidhaatu qasa kana. Isa kana immoo digrii meeqa qabna? Digrii 2 qabna. Asiin abbaa digrii meeqa qabna? Abbaa digrii 1 qabna. Gara beekannoodhaan jirti jechuudha. Walitti hidhaa. Yeroo walitti hidhaatan meeqa isiniif kenna? Digrii 6 isiniif kenna jechuudha. So wanti kun yoo xiqqaate as kana koefficientiin jiraate x power of 6 dhaan jalqaba jechuudha. X power of 6 dhaan jalqaba. Lakkoofsicha as keessa jiru immoo beeku. Karaa biraa warra kana hunda isaanii walitti hidhaatanii walitti babbaa'istanii abbaa x power of 6 argattu jechuudha. So the degree jechuun poweriin isaa meeqaa jettan digriin isaanii qixxaata 6 jettu jechuudha. Ijoollota keenyaaf dafee galuu dhiisuu fi danda'a. Amma iddoo akkasiitii filadhuu keessatti ganaa hunda isaa walitti baay'isu jechuudha. Qooda ishee warra keessa jiran sana walitti hidhanii ganaa walitti baay'isu jechuudha. Walitti baay'isuu irra immoo walitti hidhaa. Maal walitti hidhaatu? Koefficientoota walitti hidhuu qabdu jechuudha. I mean paaweroota walitti hidhuu qabdu jechuudha. Digriin keenya kanaafuu ni qixxaata 6. Itti aanee gaaffii inni nu gaafateeru. P of 0 keenya ni qixxaata 6 nuun jedhee jira. Then P of x keessanii meeqaa jechuudha. P of 0 keenya 6 jechuuni 0 keessan as keessa buufattu. Karaa biraa 0 keessan as keessa buufattu jechuun immoo 0 keessan kana keessa bittinnaati jechuudha. As keessa bibittinneessitu. Keessa bibittinneessitanii immoo meeqa isiniif kenna? 6 isiniif kenna. Kanaaf P of x keessan barbaadaa isiniin jechaa jira jechuudha. How? Akkasitti barbaanna. P of 0 koo ni qixxaataa jedheetaniini 6dhaan jedha. Which is equals to jettaniitu k time jettu. 0 isa keessan naqachuudha. As keessan naqachuudha. Amma k value of k barbaaddu jechuudha. So 0 minus 1 the power of 3 0 minus 2 the whole square minus I mean time 0 minus 3 the power of 1 qabanni immoo jechuudha. Warra kana keessa 0 naqee jechuudha. Then the value of k ammayyuu solve gochaa jira jechuudha. Then ol butattu this implies 16 koo ni qixxaatti 6 dhaan iteration kun 16 koo ni qixxaatti k time 0 minus 1 meeqa? Minus 1 minus 1 times the power of 3 immoo maal isiniif kenna? Minus 1 isiniif kenna jechuudha. Inni kun oddii waan ta'eedhaa fi minus maan hafa. Itti aanee kan jiru immoo 0 minus 2 maal isiniif kenna? Negative 2 isiniif kenna. Negative 2 the whole square maal isiniif kenna? Positive 4 isiniif kenna. Itti aanee kan jiru minus 3 ta'a jechuudha. 0 hir'isuu 3 ni qixxaata negative 3 waan ta'eedhaaf negative 3 ta'a. The power of 1 jechuun jijjiirama agarsiisu tokkoyyuu hin qabu. Asii negative fi negative ni yeroo walitti baay'attu positive isiniif kenniti. Kanaaf kun implies jettanii 6 is equals to k time 4 baay'isuun 3 meeqa? 12 ta'a jechuudha. Positive 12 ta'a. Value of k qobaatti hambifachuuf jecha maal jennaa? Over 12 jennaa. Over 12 jennaa jechuudha. The value of k keessan maal taare? 12 fi 12 wal gattee jirti waan ta'eedhaaf k qofaa tafaasiiti. Keen keenya ni qixxaatti 6 irraatiin 12 ta'a. Yeroo salphatu immoo 6tiin kuni
tokko ta'a tokko irraan jettu jaatiin kun meeqa lama jechuudha. Tokko irraatiin lama ta'a jechuudha. Kun immoo akkasumatti hafa osoo hin taane keen kun eessa dhaqa? Kee keessan kana fuutanii eessa geessinee turre? Kee keenya iddoo kana geessinee turre jechuudha. Iddoo kana geessinee turre jechuun immoo as kana kee hin jira jechuudha. Keetti baay'istanii tokkorra lama suni iddoo kana bu'aa jechuudha. So finally p of x keenya akkamitti barreeffama ree? P of x jalqaba kee jedheen ture sammoo tokkorra lamaatiin bakka buusaa x minus 1 the power of 3 time x minus 2 the whole square time x minus 3 ta'a jechuudha. Final answering keessan kana fakkaatti. Kee barbaaduuf again lakkoofsa isiniif kennetti qixxeessitu jechuudha. Ishee p of 0 jettu keessa bittimsitu jaa keessan immoo itti qixxeessitu jechuudha. Akkasittiin kee keessan barbaaddu. This is the final answer. Gaaffii jaffaa irra geenya jirra. Gaaffii jaffaan immoo conjugate root theorem kan apply godhudha. Complex number nuuf kenneera jechuudha. Complex number keenya 2 minus 3i dha. P of x keenya immoo kan nuuf kenneera. Remaining 0 barbaadii nuun jedha. Haa kan jedhudha fi ishee kanaa fi isa kana erga barreeffanneen booda then we will solve it. P of x keenya akkuma laallee kaane kana nuuf kennee jira. Rootii tokko immoo isa kana nuuf kennee jira. Then conjugate root theorem yaadattu jechuudha. Rootiin lammataa immoo maal ta'a jechuudha. Directly yaada keessan keessa kan dhufu 2 plus 3 i ta'a jechuudha. Maaliif ta'e onaan jettanii conjugate root theorem keessatti a plus bi conjugating isaa maal ta'a jennaan isa kana minus gootuu isiniin jedheen ture. A minus b I jettu jechuudha. Garagaltoo isaan isa kanaa immoo conjugating isaa maal ta'a jennaan kun isa kana ta'a jechuudha. Isaan negatiivii poozitiivii isaan poozitiivii immoo negatiivii ta'a jechuudha. Kunis maal ta'a ture karaa bira rootiidha jettu jechuudha. Kana lamaan itti fayyadamne akka fakkeenyaatti jaanii rootii faankishii kanaati yoo isiniin jedhee akkamitti barreessitu jechuudha. X minus 16 immoo factoryidha jettu jechuudha isa kanaatiif. Kun immoo complex number ta'e malee akka lakkoofsa tokkotti yoo ilaaltanii akkuma x minus 6 jettanii isa kanas akkasitti barreessitu jechuudha. Bifa isa kanaatiin akkamitti barreessinaa kan jedhu immoo waliin ilaalla. Then isheen kuni factorytti yeroo jijjiiramtu jechuudha. X minus jettanii cuftuu keessan banattu kan akka lakkoofsa tokkotti barreessitu jechuudha. Akka lakkoofsa gosa tokkotti 2 minus 3 I jettu jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun isa lammataas x minus jettanii akka lakkoofsa tokkotti kana barreessitu cuftuu banattanii 2 plus 3i jettu jechuudha. Isaammoo garaagarummaan isaanii pilaasii madha malee wanti biraan hin jiru 3i jettu jechuudha. Kanaafuu kun lamaa yoo walitti baay'ates maaliif hirmaataa ta'uu danda'a? Isarra keessa jiru kanaatiif hirmaataa ta'uu ni danda'a jechuudha. Akkamitti barreessina reessa jedhu ammas ni barreessina. Isarra keessa jiru kana gadi finnee yeroo barreeffannu kana lamaan cuftuu banattanii x minus jenna jechuudha. 2 minus 3 i jenna. Itti cuftanii isaan kana lamaan walitti baay'iftuu isiniin jedheera waan ta'eedhaafi sababni isaa isaanis yoo walitti baay'atan hirmaataa isarra keessaa ta'uu danda'u waan ta'eedhaaf cuftuun banadha. Ammas x minus again immoo isa lammataa 2 plus 3 i jedha jechuudha. Godheen sila itti cufa. Isheen kun lamaan akka lakkoofsa tokko tokkotti ilaalaa jedhee isinitti himeera. Amma maal gochuutti jira jechuudha. Kana lamaan walitti baay'isuutti jira. Inni immoo yeroo walitti baay'atu akkam ta'a kan jedhu walumaatiin ilaalaa jechuudha. Let's apply it. Kana yeroo walitti baay'isan akkam taaree isheen kuni x time x keessa maal isiniif kenniti x square isiniif kenniti jechuudha. Akkuma lakkoofsa normaalii walitti baay'isan x square ta'a jechuudha. X time isa kana immoo maal isiniif kenna kan akka lakkoofsa tokkotti fudhattu isiniin jedheera waan ta'eedhaafi minus x time jettanii 2 plus 3 i ta'a jechuudha. X'n koo irra raabsameera jechuudha. Kanarras raabsamee jira. Isa kanarras raabsamee jira. Itti aanee kan dhufu immoo
isa kanadha. Kan akka lakkoofsa tokkotti fudhatan inni salphaadha. Asiitii negatiivii qabachuudha. Negatiiviin isa afaan waraabsama. Then negative 2i time x dha jechuudha. Amma kan raabsamu isheen immoo akkam taati minus x time 2 minus 3i dha jechuudha. Itti aanee kan dhufu immoo minus time 2 minus 3i fi isa kana walitti baay'isa jechuudha. Sammuu isaan lamaantu wal faana deema. Minus time immoo maal nuuf kenna? Minus time minusiin plus nuuf kenna jechuudha. Plus jettanii zan cuftuu keessan barattu 2 minus 3i godhetanii finally ishee kana barreessa. 2 plus 3i jedha jechuudha. Amma qooyyabuu qofaadha jechuudha. Bakka erga ishee kana barreeffannee qooyyabuun immoo nun ibdu. This implies that 2x the whole square x keessan minus x keessan ishee kana keessa raabsitu jechuudha. Step by step dhaan xumuraa jirra. 2x taati minus maaliif isheen kun yeroo keessa raabsamtu maal kenniti? Minus nuuf kenniti waan ta'eef minus 3x i jettu jechuudha. Again as keessa raabsutti jirra minus x keenya. Minus 2x taati isheen kun immoo maal nuuf kenniti? Plus nuuf taati jechuudha. Plus 3x i ta'a jechuudha. I jettu. Isaa kanaa fi isa kana walitti baay'isna jechuudha. Sammoo haaluma ammaa wal faana xumureedhaan raabsina jechuudha. Lamni kana keessa raabsamuutti jira. Lama isa kanaa fi sadii isa kanatti baay'achuutti jira jechuudha. Inni immoo akkamii 2 time 2 maal isiniif kenna? 4 isiniif kenna plus 4 jettu jechuudha. 2 time 3 immoo maal isiniif kenna? 6 isiniif kenna. Positive 6 i ta'a jechuudha. Amma immoo isa kana raabsuutti jira. Kan isaa immoo raabsinu maal isiniif kenna? Minus 6 i ta'an jalqaba. Sababni isaas sadii baay'isuu lamaan meeqas ja'aan ta'e jechuudha. Negatiivii immoo jira. Minus 9 time i keenya immoo fitee jirti jechuudha. I time i jechuudha. I fi i jirti. Minusii inni akkuma jirutti ta'ee I the whole square ta'a jechuudha. Kanarra jirra. This implies x the whole square minus 2x minus 2x in jedhe. Asii 2x in qaba, asii 2x in qaba waan ta'eef walitti naannessee isaanii walitti naannesseetanii jira. Yeroo walitti naannamu achuma keessa jira waan ta'eedha. Minus 2x in jijjiirama fiduu hin qabu. Itti aanee kan dhufu 3xi dha. Minus 3xi plus 3xi in jedha. Plus 3xi immoo isaan fidee isa kanan fidee jechuudha. Itti aansee plus 4 in jedha. Plus 4 jedheetaniin plus 4 in kos kana jettee waan ta'eedhaaf plus 6i minus 6i jedhee isaan akkuma jiranitti kan barreessaa plus in jedha. Maaliif plus in jedha? Isheen kun plus hidhamtiire minus hidhamtiire. Isheen kun immoo yeroo square taatu minus 1 taate jechuudha. So minus fi minus in keessa walitti yeroo dhufu maal isiniif kenna? Positive isiniif kenna jechuudha. Seera complex number keessatti I square in again ammallee minus 1 ta'uu isaa hin dagatiina. Therefore plus 9 in jedha jechuudha. Maaliif 9 in jedhe immoo minus 9 time minus 1 keessa maal isiniif kenna? Positive 9 isiniif kenna waan ta'eef jechuudha. Kanaaf akkas jedhe. Then solve it. Yeroo solve gootan this implies jettu x the whole square jenna minus 4x jenna. Isheen kun lamaan minus 4 kenniti waan ta'eedhaafi kun lamaan wal gattii plus 4 in jedha plus 9 in jedha. 4 fi 9 walittan fidee isaan constant number waan ta'aniidhaafi 6i fi minus 6i immoo wal gatanii jiru. Isaan 0 ta'u jechuudha. Umarratti kan argadhee jiru isa kana ta'a jechuudha. Kun immoo ni qixxaata x the whole square minus 4x plus 13 ta'a jechuudha. 13 maaliif hin jedhee 4 fi 9 yeroo walitti hidhamu meeqa isiniif kenna? 13 isiniif kenna jechuudha. Complex number inni gubbaatti ibsinee turre maal ta'e? Kunoo isa kana isiniif ta'e jechuudha. Complex number immoo isa kamii? Isa kana jechuudha. Inni yeroo walitti baay'atu maal isiniif kenna? Kunoo ishee kana isiniif kenna. Isaaniin ol bunnee yeroo barreeffannoo yookaan simplify goone yeroo barreeffannoo akkam taaree x square minus 4x plus 13 keessaan barreeffattu jechuudha.
Isa kanammoo long divisionitti fayyadamneetu solve goonaa jechuudha. Long divisionii baranne irraa waan ta'eedhaa fi daddaftanii long divisionitti fayyadamtanii solve gootu. How? Amma isa kana qooyamuudha jechuudha. Gara akkamitti qooyamna kan jedhuudhaa fi 2x is the power of 3 koo isa kanaaf yeroo uume kanaaf kennaa 2x naaf kenna jechuudha. 2x time isa kana maal naaf kenna wanteedhaa fi isa jala naaf kenna wanteedhaaf 2x is the power of 3 naaf kenna minus 8x naaf kenna 2 time 13 uume kanaaf kenna 26 naaf kenna jechuudha plus 26 x qaba jechuudha. Ishee kana immoo irraatii subtract hin godha. Yeroon subtract walirraa godhu isii minus hin jirti, isheen kun wal gattee jirti. Isheen kun uume kanaaf kennitti 3x naaf kennite jechuudha. Kana lamaan yeroo negatiiva koo keessa baay'isee ittiin irraa hir'isu 3x ta'a waan ta'eedhaaf jechuudha. Negatiiva 26 fi 14 yeroo walitti hir'isu yeroo walitti dhummame kanaaf kenna 12 naaf kenna jechuudha. Maayinasii 12 ta'a. Akkamitti waan jettanii 14 hir'isu 26 jettanii ilaaltu jechuudha. Inni immoo meeqa ta'a? Negatiiva 12 x dha. X immoo kun jira waan ta'eedhaaf jalqabumayyuu barreessina 39 keenya kallattii maatiin gadi fidan. Yeroo gadi fidannu poozitiiva 39 tu gadi dhufa jechuudha. Finally 3x the power of isheen kun square qabdi, isheen kun immoo square taate jechuudha. So isheen kuni divided by x whole square yeroo taatu meeqa taati? Poozitiiva 3 keessa jechuudha. Plus 3 jedha iddoo kanaa jechuudha. 3 time x square koo meeqa naaf kenna waan ta'eedhaaf 3x naaf kenna x square naaf kenna waan ta'eedhaaf jechuudha. Again minus 3 time 12 meeqa naaf kenna 12 x naaf kenna 3 time 13 meeqa naaf kenna 39 naaf kenna jechuudha. Warra kana walirraa hir'istu yeroo walirraa hir'istan marsiif kenni isheen kun wal fakkaattii faayinaalii meeqa qabdu jechuudha. Yeroo walirraa hir'istanii 0 qabdu jechuudha. Kanaaf rimeendariin hin jiru. Kan barbaadamu isa kana keessaatii kamidha jechuudha. Ishee kanaa fi ishee kana barbaachaaf jechuudha. Amma kana kan nuti solve godhanne. Then finally what we'll have inni kuni yeroo diddigamuu isa kam ta'a yoo naan jettan mallattoo baay'isuu isa kana gidduu galchitanii jechuudha. Mallattoo baay'isuu yeroo gidduu galfattanii warra keessaa fi ishee hirmaataa sana lamaan ta'a jechuudha walitti baay'atanii. In general isa kana p of x jennee turre mitiire p of x jenna then p of x koo ni qixxaata isa kana baay'isuu isa kana jechuudha. Isaan lamaan immoo roon barreessuu akkam ta'u ni qixxaata jettanii x is the whole square minus 4x plus 13 time 2x plus 3 dha jechuudha. So zeros of p of x koo maal ta'ure 2 minus 3i comma 2 plus 3i comma ishee kanas 0 tti qixxeessaatiif fura 0 tti qixxeessitanii yeroo furtaan meeqa isiniif kenniti minus 3 over 2 taatii jechuudha. Inni kuni walitti baay'inee malee kunoo isa kanaa fi kunoo isa kanadha jechuudha. Inni kun immoo yeroo 0 tti qixxaatu isa kana isiniif kennaa jechuudha. Dhumarratti deebiin nuti qabnu kam taaree yoo naan jettanii isa kana isiniif ta'a jechuudha. The zeros of isa kanaati. We have just done check by yourself.